Oromo wanni mootummaan godhu jirtu tun sirrii miti. Hangaasaa jechuun ololtuu sobduudhaa fi qeexuu bakka hundarraa waan hin taane namarra hangaasaa jechuun hattuu dhokotte kan keessaatiif irraa bara. Hangaasaa jechuun maqaa afaan Oromoo dubbatuuf Oromoodha jennee hisaabuun qabnu jechuudha. Hangaasaa jechuun Oromummaan qabu. Awwaal bannaa ibn Shitaanur Rajiim. Inti malak. Hangaasaa jechuun gaangee dhaltuu gaangee hin dhalchine jechuun hangaasan. Kana sababa wajji isin jedhutu jira. Sababa wajji isin jedhu jira. Sama akkam jirtu kabajamtoota fi jaallatamtoota ilmaa Oromoo nageenyi maraadhaa wagga jiraatan baga nagaa taatan baga irraa deebiidhaan gara chaanal YouTube yeroo tun dhuftan warra jalqaba dhuftan chaanalii koo subscribe gochuun maatii jedha lama kun qophii seeqaati qophii seeqaa jammartee maa addaan kutte warri naan jettan ammoo bifa adda ta'een bifa dinqisiifannaa qabdu qabadde isiniif dhiyaate jira guyyaa addaa kana namni asitti isiniif affeeramoo nama lama isaan ammoo Sheek Abuu Taatii fi Obbo Hangaasaa Ibrahim nama paarlaamaa keessaa teessoo qabuu fi deeggaraa ol aanaa guddicha jechuudha kan bilisiginnaan nama jabaa falmaa mirga dhala ilma namaa jedhanii ofan isa lamaan gara chaanaalii kanaatti isin qoodee dhiyaatee jira kun qophiin akkuma itti sheegataniif akkuma itti isin bashannantaniif akkasuma akka irraa waa hubattaniif garaagarummaa haasaya isaanii kan isaan wal daddabarsaa haasayan finneetiin tokkomsine addaan laallaa jechuudha bakka iddoo gara bakkamsi irraan namni tokkochisaa qophii tanarraa hafuuf hin taa'u hundi isaatu ni dhiyaataa jechuudha kabajamtootaa fi jaallattootaa viidiyoo kana godha amma osoo oduu isinitti hin dheeressin gara viidiyootti isin dabarsaa kallattiimaan intiroo gabaabduu tana booda ni eegalla beenaa. Akkuma yaadatamu warri paartii badhaadhinaa yookiin bilisiginnaa jechuudhaan beekaman kun akka abbootii gadaa karrayyuu ajjeesanii walitti bu'iinsa isaan gidduu jiru gabaasanii ifaan miidiyaa kana gubbaa irratti wal abaaraa turuu isaanii hundi keessanuu beektan jechuudha. Kanarraa Obbo Sheek Abuu Taatii fi Hangaasaa Ibrahim qabadee isiniif dhiyaatee jira. Waan ajaa'iba isin ta'uu jirri kunniin lamaan shimee irratti duulan akka waan shimeen waan abiyyiin ajaja dhiisee waan fedhasaa hojjetu. Qar abii shimee jechuun osoo abiyyiin hin dudaanin jedhee namuu dandeessu. Kan kanaaf ragaatu ammoo Obbo Shimee furdattee jirta ispoortii jedhu jennaan nama beela torbee tokkoof of qixaatee qaama ofii hir'isee jechuudha. Obbo Shimee jechuun nama Abiyyi Ahmad ati gabbatteetiin jirtaa ispoortii hojjedhu akkasuma nyaata ofirraa liqqeessi jennaan baatii tokko keessa nyaataan of qixaatee qaama isaa kiiloo 50 aga 100tti dhiyaatu buuse jechuudha. Kanaafuu namni Abiyyi Ahmad yoo nyaata dhiisedhee nyaata dhiisu yoo dhugaatii dhiisedhee dhugaatii dhiisu yoo fincaan dhiisedhee fincaan dhiisu kun Abiyyi Ahmad yoo hin ajajin nama na ajjeesu jechuudha. Kanaafuu ifaan ifatti mul'ata jechuudha. Nu ragaa baay'ee qabna. Amma asirratti kaafnu waan taateef. Obbo Abuu Taatii fi Hangaasaa Ibrahim itti dhiyaadha. Jalqaba Dr. Hangaasaa hangafni isin waan taateef isinirraa eegalla. Mee Hangaasaan jechuun nama akkamiiti? Gabaabsaa ibsaa. Hangaasaa jechuun Oromummaan qabu. Hangaasaa jechuun irra jee boruun beeku. Hangaasaa jechuun taarra jee boruu falleessa. Hangaasaa jechuun ta boruu ja'u iftaan falleessa. Hangaasaa jechuun wahuma takka jalaa sadiuta. Hangaasaa jechuun ruhaaniyyi nabbu'a ja'u kana. Hangaasaa jechuun nama tooftaadhaa fi malaan waa butatu jechuudha. Hangaasaa jechuun nama dhiiga Oromootiin niiraa butatu. Hangaasaa jechuun nama reefka Oromootiin niiraa butatu. Hangaasaa jechuun walwaallee hinaaftuu maraattuu bututtuu qanyuur mana keessatti akka seetan. Hangaasaa jechuun basaasa badaadhaan irraa miti kan inni isin hime. Rakkoo jechuun namni akka kiyya basaasaa addunyaa tanarra ni jira jee yaadu an basaasa badaadha. Hangaasaa jechuun nama faallaa dalu. Hangaasaa jechuun nama shira dalu. Hangaasaa jechuun diina Oromoodhaati. Hangaasaa jechuun Oromoo wallolchiisuu irratti maallaqa uffatee dalagu jiru. Hangaasaa jechuun Oromoo wallolchiisuudhaan deggada jira. Hangaasaa jechuun postaadhaan waa ergamu. Oromoo wanni mootummaan godhu jirtu tun sirrii miti. Hangaasaa jechuun ololtuu sobduudhaa fi qeexuu bakka hundarraa waan hin taane namarra dhooftu. Hangaasaa jechuun hattuu dhokotte kan keessaatiif irraa bara. Hangaasaa jechuun maqaa afaan Oromoo dubbatuuf Oromoodha jennee hisaabuun qabnu jechuudha. Hangaasaa jechuun Oromummaan qabu. Hangaasaa jechuun irra jee boruun beeku. Hangaasaa jechuun taarra jee boruu falleessa. Hangaasaa jechuun ta boruu ja'u iftaan falleessa. Hangaasaa jechuun wahuma takka jalaa sadiutaan hin deemu. Hangaasaa jechuun hattuu fi iyyaale turre. Angkanan aman kanarratti Dr. biyya Chaayinaatti waggaa 27 baratan Dr. Asli osoo hin nyaatin hin dhugin saba kanaaf waggaa 27 wanti barataniif rakkoo akkana kan akka nuuf furtaniif mee qorannaa akka isin gaggeessanitti Hangaasaan akkuma ofiimu kana moo Hangaasaan kun nama akkamiiti mee isinis ifa nu godha. Hangaasaa jechuun gaangee dhaltuu gaangee hin dhalchine jechuun Hangaasaan. Kana sababa wajji isin jedhutu jira.
sababa wajji isin jedhu jira dubartiidha akka hin jenneen rifeensa qabu harman qabu waan dubartiin itti wannoo jettu hin qabu jechuun waan silaa dubartiirraa argatan hin qabu dhiira akka hin jenneen illee akkasuma amma dhiiraa dhugama kun baay'ee nama dhiba ka ammootu ka isaa kan amma asumatti gabaabsine dhiheenna kana paarlaamaa irratti haasaa Angasa Ibrahim taasisetu jira paarlaamaa waan afaan amaariffaan dabarsuuf uummanni kenna gara afaan oromootti nama jijjiireef isiniif dhiyeessu hin agarre jechuudha ana ammootu gara afaan oromootti isin jijjiiree ifa isinii godhee viidiyoo isaatiin gara afaan oromootti turjumaanne isin dhageessina jechuudha kanatti ansuudhaan qophiin kan dhiyaatu kan paarlaamaa keessatti haasaa isaan taasisan haasaa akkamii akka isaan taasisan kunooti dhiyaadha ammas አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ የተከበሩ ክቡር አፈ ጉባኤ ሀርቲሳን ዱበኑ አከበኑ ከነት ሰገሌተና ኦዊቱ ስንገዲስ ናይቱ ሃንጋ ሁዱን ተኛ ቁልቁሉ ዳዮ በደን ሱራ ካስነ እርግናፍ ተሳኒ ትስካሰኒ ነው አይርገኒ ጉድሩ ዳኒ ተይሳኒ ተጅርቱ የቹ ቁባ ወንተ ሲካየቲ አጓቲ አጀተ ይተ አቺ ፉደ አፋን ሲካየቹ አርኒ አራብዳ ኡዳን ሲጃችሰ ቁባ ሁዱ ሲካየ ሁዱ አራባ ጅረን ሃንጋ ሁዱን ተኛ ቁልቁሉ ተኛ ኸይሰቲ ሪፌን والبربته السينما لا تكون تاني تعرف تنجرتوه الراس بجنة دكانا بنا جل دلت أكان جنة أفان قطنة من لك سفاري جنة جتشو سانكناس مسرا كيسا دكتور أبي نيم باجي أوجه خشيت تديسنة شمالس فينا ولنينا فين رم مرتزو خدت دو إلمان أورموتي في سبا سبلم نيد دبي فين را دبي تاني أكسنتين كينيا ولد أكيد مك نو ولد أكيد وافار فر ولد أكيد سرب ولد آدان تينيا ولد واميك أخينيا ولد يا ورد غريق أبتي خان كاسي خان كفي ساتر الرمال دبتن غري أورومو خيسك أبتشو نمبافت haasofni paarlaamaa irratti Dr. Hangaasaan Dheengaddaa taasise yoo gara afaan Oromootti jijjiirran kanuma ta'a jechuudha. Kabajamtootaa fi jaallatamtoota ilmaan Oromoo qophii seeqaa keenya kan guyyaadhaa asuma irratti haa goolabnu. Viidiyoo dheeraa namni ilaaluu hin jaallatu waan ta'eef qophii itti aanu irratti yommuu sheek kaaboo ta'a isinii dhiyeessa. Jisaan lamaan bakka takkatti isinii dhiyeessa jedhetu garuu viidiyoo dheeraa hin daawwattan kamaan isinii goona qophii itti aanutti isinii dhiyeessa. Qophiin keenya kan guyyaadhaa kana fakkaata akka itti fataa zanaa jettanii itti seeqattan abdii qaba. Viidiyoo kan yoo isinitti tole laayik godhaa chaanaalii keenya sabskiraayib gochuuf hin irraanfatinaa isin jechaa waan hanga xumuraa daawwattaniif guddaa tokko galatoomaa. Yeroo gaarii qabaadhaa gara viidiyoo biraatiin waliin dachanutti nagahan tura nagahan oola nagahan bulaa nagahan bubba'aa kun chaanaalii Mubee Orootuub jedhama. Chaanaaliin kun gara fuulduraatti bakka guddaa akka ga'u yoo isin sabskiraayib fi laayik jajjabeessitan hojiilee babbareedduu ni hojjedha jechuudha. Inshaallah yeroo gaarii qabaadhaa. Baay'ee.